Dhiisi na goobaradha. Na goobara? Isuma biyya kennaa godhanii namaa kennaa turan Eenyu kennaa godhee kennes? mootummaa. Dhugaa Isa dhugaa? mootummaan asii gaariidha. Toluma fannisanii nu eeganii. Warri kun maal taate miilaanii diga gallecha keessaa duudaa maal kun eessaa dhufa jiru? Maal taateetti maal taate? Maalu waan nyaanna beejji koo jaamaadha Maal taate? lafan argujji koo jaamaadha. Shaaworii jiraay? Shaaworii isa salphaadha isayyuu isa asii gadi sitti roobaan siin jedhaman isa akka keenya durii akka nama naxalaa uffatu gad jettee ol jettee dugdaa jettee dhiqattu miti. Bishaaniin dhiqadhuu dhaqee? Lakki maalaa shawaan dhiqattu. Nan dhiqadha ka. Dhaqee dhiqadhu. Turiin garuu ergaa wayii si erga. Manammoo? Hello ayyaantu. Kamati? Jirtaa? Adaamaan jiraa? Isa dhugaa? Kottu hoteela wayii siree qabadheen jira? Qofaallee miti garuu mucaa tokko jira isa ergaa man erga rakkina qabu. Hin fagaatiin. Haa ta'u naannoo teelee kottu. Haa ta'u si yaadeera immoo dhugaa waaqa. Ciao. 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 Siree makan deema ilaala. Qodaan nama teera iddoon waan beektu mana irra kamale bakka kana jira waan arginu beekan sinilaa banina fakkaatu. Asuma beektaa. Qaanee waan fudhatanii qabdan jedhee qaanee. Maaloo Sinii qaanee waan fudhatanii qabdan jedhee tan. maal fudhan akkamattamina dubbichi. Waan fudhatanii qabdan jedhee sin sodaadhee sin qaanee ta'e mana duwwaa keessa. Abbaan mana kanaa na nyaachuu barbaadaa ta'e. Ana dhayyee abbaan mana kana. Maala jechuudha. Sin qaanee ni mana duwwaatti dhuftanii waan fudhatanii deemtanii qabdan siniin jedhee sin qaaneenidha. Maala kanaa jira maal as keessa waan Abba. maal Man qorqorraa wayii jiru yoo fudhatanii deemuu barbaadan. Maalitti ko? Abba. maal taatee mucaa Birri kun naa kennaan beekamnu naa liqeessa sinii fan deebisa. Darban dhufan sinii deebisa. Sinii deebisa bandaa.
Bakka rakkoo qaba rookoo meeshaa haaraa gaafan galchu sinii bilbila dhuftanii fudhattu meeshaa garuutuu birrii kudhan haala keessanii maan rakkoo qaba. Mana koo keessa gadee waan keessa qodaa meeshaa raamanii rakkoo yaaduman. Maal na gaafattee? Guyyaa irraa kana amantoonni mana isaanii ta'anii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana Faasikaas hin jedhu waliin ayyaaneffataa jiru. Mee isiniif akkamitti gale waa'een du'aa ka'uu kuni yookaan immoo jechi Faasikaa jedhu kun akkamitti hiiktu isin? Waggaa dheeraan turan tajaajila keessaa jechuun ji'a 9 na guuteera. Kaleessatu macaafa dubbisuu dhoksaa guddaan tokko billichi natti jedhe. Nagama. Billichi isa natti jedhu maal sitti fakkaata kuni du'aa ka'uu dura du'i akka jiru billichi naa jedhe. Iccitii guddaadha kun. Mee billichi jedhame. Tolee gaafuma hollaa keessan dhufuun jedhanii rakkoon qabu hollaa keessanis nan dhufa yaadaa jira. Hello. Nagama. Billichi jetteetta. In jenne gaafuma hollaa keessan dhufuun jedha rakkoon qabu hin jenna waliin nan dhufa yaadaa. Attami moggaasii maqaa waldaa keessaniisuma yeroo darbe nutti himtan sana moo yaada keessan jijjiirtaniittu? Maqaan waldaa keenyaa xinnoo wanti xinnoo sirreessineerra haala yeroo irratti hundaa'uudhaani dhalachuu Yesuus du'aa ka'uusaa ergaramuusaa dhiphachuusaa guyyaa 40 bosona sana keessa dafqee hin qore seexanillee yeroo sana baay'ee qore yeroo sana qoramuusaa qorumsa sana darbuusaa dhumarratti garuu fannootti torba'ee cubbuu keenya nurraa fuudhuusaa International Church jedhama.
kan hin jedhu gama biraadhaan wanti isin faltan hin jiru baajetii karaa inni itti argamuu danda'u yookaan immoo galiin karaa itti argamuu danda'u wanti mijeessitan hin jiru ammamaatti. Waan baay'ee yaadne turre jilbaanan haala mijeessa yeroo baay'ee ani harki koos sammuun koos badaanan hojjetu jilba koo qofatu hojjeta. Amma zayitiin namni bitu dhibee kunoo magaazina keessa tuullee keenya jirra. Yoo dandeenye egaa saanitaayizarii maaf alkoolii dhiyeessuudhaaf akka waldaatti yaadaa jirra irratti kadhanne.